Lasgoditalla, kaigalla, lasgoditalla, kaigalla. Takitti warra sikkoo mandoo. Abteelee injisee dugaa guddisa Jawaar Mohammed. Isti qoy maal jechaa jiru mee qoy sagalee ishee ol qaba. Mucayyoo biyyattiyaa. Kubbaayyaa seente. Guys! Haa caalu miti. He's got me. Sis Aceh. Aceh ko, gannitii ko, jawwisaa ko, jawwee ko. Networking sirrii bilchaara. Wal fakkaatanii. Eenyutu wal fakkaatu? Ani gurraatti ishii bareedduu kana meela akkuma malkii akkuma sirra jirtaati. TikTok caalti ishii. Ayi gara kun TikTok la caalti. Abbaan koo TikTok irra caalti rabbi naa nyaatu. Falmattuun akka TikTok irra jiru. Yaa. TikTok irra nama guddaa na bu'aa TikTok. Bareedduu. Wanti kun waa'ee deedhaan. Yoo ashamaa harkafuune kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa qabdanii annagaa kooti galata rabbi. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma beekamu ganniin shambaa jecha dhuftee jirti jechuudha. Anaafaa dhufuu jenneeni jirra. Egaan akkasuma waan muraasa ishii waa'ee ganniitirraa haasa'uuf dhufee jira jechuudha. Asumaanii dhaamsa godha barbaachisuudhaaf. Garuu isaan sirba bananii jiru malee osoo sagalee ishee isin dhageessise natti tola. Garuu sirba waan bananii jiraniif sirbi immoo sirrii miti. Kanaaf sagalee sirba jalaa balleessee ofii kootii sagaleedhaan irratti dubbataa jira jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha namoonni baay'een gannii tokkoffaa haala bifa isheetiin jechuudha gurraachinatti isheetirraa kan ka'e gurraachi miti garuu mucaa magaalaadha jechuudha. Magaala lookoo jedhamte isheen kun rabbiin iyyuu gurraacha garaa garbaa jedha Oromoon. Inna rabbiin kadhatu yaa Waaqayyoo yaa isa lafa uumte yaa isa samii uumte yaa gurraacha garaa garbaa jedhanii raawwatanii kadhatanii beektu takka. Kanaaf iyyuu waaqni iyyuu gurraattii godhee erga nu uume nuti immoo maaliif wal coqorsina maaliif wal coqqollaa maaliif wal siqsinaa kennaa rabbi nuuf kenne uumama rabbi nu uume maaliif rabbiidhaan lolaa jirtu bara amma isin warri amma gurraachinatti ganniiti irratti ganniin gurraattiidha ganniin maaloodha jettanii raawwatanii akkasitti ganni irratti dubbataa jirtan kuni rabbi faana wal lolaa jirtu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e maaliifin ganniin bifa ishii kana ofii ishiitiin ofitti hin goone jechuudha gurraachinatti ishee garuu balleessi isheen nu balleessite wanti isheen balleessite jedhee ta'u yaadu yoo jiraate fiiltarii fayyadamtu kanadha yaganni ani dhaamsisiidhaamu yoo jiraate fiiltarii kana fayyadamini jechuudha. Fiiltarii kana hin fayyadamini amma lan chaapistiikii godhatte jennamoo fiiltarii godhatte jennamoo maal jennaka warri achi lafa taa'ee jiru bifa biraatiin si argaa jirra nuti warri as jirru bifa biraatiin si argaa jirra. Kanaaf gaafa dhufnee immoo lafatti si arginu nama biraa nuti taata. Sababa sanarraan kan ka'e namoonni illee gaafii baay'ee isaanitti ta'ee raawwate baay'ee girgir ta'anii waan jedhanii waan godhanii waan ta'an dhiisan walii wallaalan jechuudha. Kanaaf iyyuu yaganni tiyya kana nurraa dhaabisiin jedha dhaamsi tiyya tana please namoonni haaraa noo dhuftan subscribe gochuun maatii kiyya ta'a. Sagalee Guys, hey, falmattu zinachi falmattu. Malta ini Sagalee guys. Ammoo sagalee kun jiru. Antal matua. Network sirriitti. Jira amma. Yes.
Hasana jalaa balleessanii jiru. Baanee jarii kun jarra akkana. Neetworkiin sirrii hin jiru. Barbachuudhaaf waa'ee Nanti bisa pikiran. Guys, beri vegan ni berataan faranjia. Berisha. Sorry. Where? Charger. Margot. Engkau susah ki? Mana? Engkau. Lu bundan lem nu bre. Lu bu. Farma tuh sejarah tuh. Lesh. Oh enggak, tapi Kalas wallah kalas. Ganin du. akkamittiin akkas ta'uu akkamittiin akkasittiin akkana taate kan haa ta'u malee jechuudha. Sochii qaamaa gochuun haala qaba jechuudha. Callisaniituma gangalachuu qofa osoo hin taane callisaniituma u'utaa osoo hin taane amma hin jiranii turkii godhanii akkamittiin akka sochiin qaamni keenya bootaa nu qabatu gosoota ittiin No, indemna ka bire gan. jechuudha. Kanaafiyyuu haala sanaan haala barbaachisaa sanaan yeroo itti Testa mundimta. keenyallee haala Sudah wala no leba. Gambiran dah wala gambin berbilang kas. sii jibiran deebiiba filtari kana ta'urraa kaastee maquma isaatiiyyuu jechuu hin danda'u. Afaan kiyyatti naa dhufuu hin danda'u. Kanaafiyyuu jechuudha dirqama barbaachisaadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi wantoota kaanii fidi footoo kiyyatti agarsiisa amma hin dandeenyu dhiqannee ofirraa baasuu hin dandeenyu. oromoo footoo kana obeettan badhaasa qabdan wallaahi abbaan koo addu footoo kana obeettan badhaasa qabdan dafaa namni kana beeke badhaasa qaba qalmattuu hin deemte Lajgodi talla, kaigalla, lajgodi talla, kaingalla. Takitti warra sikkoo bandoo. Haftee leenjisee dugaa, guddisa Jawaar Mohaammed. Istii qoy maal jechaa jiru meeqa sagalee ishee ol qaba. Esi god. Mucayyoo biyyattiyaa. Kubbaayyaa seente. Guys. Haacaaluu miti. He's gani. Siis haacee ko, gannittii ko, jawwisaa ko, jawwee ko. Neetworkiin ta'e sirrii bilchaara. Wal fakkaatanii. Eenyutu wal fakkaata? Ani gurraatti ishii bareedduu kana miidhamu. Akkuma malkii jirtu, akkuma sirra jirtaati. Namni TikTok caalti ishii. Ayiqara kun TikTok jala jaalli. Abbaan koo addunyaa koo. TikTok caalti rabbi naa gaafa. Falmatuun akka TikTok irra jiru. ya. Itu kan nama kuda nama berarti itu. Bareedduu koo. Wanti kun waa'ee deedaati.